afuritti jaalalleen qabaa jechuudha biyyatti. Kaza ijoollummaa keetiin jaalala eegaltee jechuudha. Jaalalaati kaate. waggaa 14 jaagan. Innaa xinqata jechuudha akka amantaa keenyatti xinqata irratti ni caammaa bitadhee. Xinqata okay laakkoon qabaayee. Xinqata irratti caammaa bitadhee caammaa zuurii oddisiifatanii beektaa gaxariitti hin jira akka nama alaan buqqaanii Eessatti wal baratan dura eessatti wal baratanii akkamitti? inni immoo listira hojjetaa jechuudha. Miskiina. Listira hojjetaa? ችግር አለው ስራ ነው አይጠየፈው እኒ ሊስትሮ ጠረገ ነመ ረከዴ መታቲ ባዴራ ታክሲ ተራዳ አንገ መናት ብሪ ቀርሺ ኩጠኔ ነማ ምን ችግር አለው ከዛ በቃ ብሪ ጫማና ጠረገ ብሪ ከፈለ ፊ ጀናኒ ለኪና ፊን ከፈሊኒ ለኮፍሰ ከና ከኒ በቃ ብሪ ከዲና አንጀ Birinke natafu la kopsa na kenina anje. Amma tarakiste tujara turtero sara camman ke quality daka. La jechuun camma duma addisii bitame gaxarii hoggaa deemtu namina akka siyalaan buqqaaneedhaa fi zuuraa oddisiista. Malee tujara mootiin irree homaa waan qabu tokko hin jiru. Kaza baqa achumaan lakkoofsa naa kennee wal barree. والجنجانو جمرة أما بيا عربات قلبتينا قدتي بيا عربات فيتشود ماتي والبرسيسني بروفايلي كي واتي جرتان إسا كان ودي سانكو ورا يوتيوب بيوجاتو كذا قلبتينا وجاتي قلبتينا كانتي كاتي بيا عربات فيناني مو Jaalalli nama biraarraa naqabe jechuudha askee. Isa dhiistee inni gizee si bira dhufu isa dhiistee nama biraarraa si qabe. Biyya Arabaa dhufeennan jaalalli nama biraarraa naqabe. Kaza isa biyyaa dhiisee jechuudha dawwaluu fi dhiisee yoo inni naa dawwale bilbilan jalaa jijjiiraa. Bakka inni dhugaatti na jaalata. የመጀመሪያ ጊዜ ደችላ ንሬ አናፊ ወልቲ ሙታዲ ድርቡማ ከፍራቴ ንኪኪን ቀብና ፍራቴ ኦኬ አየ ድርቡማ ከከነቴ ብያባት አየ እንሬ ና ፋራዳ አንሬ ሳፋራዳ ጅሬ እንሬ ቃመ ድወርቲ ጥቄም በኮች ደዱራኒ ምንንስ ድወርቲ ጅራፈም በቀብዳ ወልቲ ቡታኒ በቃ ከዛ በቃ አችማን አኒኮ እሺ ወላጣ በስኔ ብያ አረባ ደሜና ንፈም ኦጋ ኩዳ ቶርበተን ደሜ አዝፈናኒሞ ጎዋ ተቆራ እኒ ነንጃላቱ አኒሞ ነንጃላ ዳጃለለ ራና ቀበቸ ተቆራ ኦንላይን ከነራ ሱዲ ጅር አየበከ ከነስቲማ takka habtaami yoo ta'e inni atu sin jallata takka bareeda yoo ta'e takka immoo sagaleen isaa maaraakii yoo ta'e gaarummaa yoo qabaate maal qaba jira arfan kana keessa inni ati amma atu sin jallata artu kun ishi amma watiin irra durii kaza baqa gurubiidhaan isas immoo gurubiidhaan miseenjaraa akka amma kanatti tuttukiin hin oofamu gurubiidhaan miseenjaraan gurubiin hidhamee namni akkasitti wajjiniin haasoof naganama ganama jechuudha. Gurubii keessatti wal barree bakka sagaleen isaa badhaami natti tole. Yoo muutii qabadhee naggeeffadha gizeen namaa naasoo bakka deemsuu himaa rakkishaal bakka das naadha jechuudha. Ijoollee jimmaati. Ira jimma ifanu mana agatamin bego mo jimma yini kaza Muhammadu jimmati duguma jalala inna dura sani modi jimma jalala inna dura nama unkani
dhiirarraa nama fudhachiisuu dhiisi daa'immayyuu nama gaddisiisan gizinnaa duraa jechuudha jaalala baay'ee siibsan. Kaza osoon akkasumatti jaaladhu oduma jaaladhu tasa shortaa saawudii qabdee mana hidhaatti naalaa buustee jechuudha. Asitti waan lama dhabeen biyyaatti nafne isa asitti nafne kaza anan jiraadhu biyya biraati. Damoza kootiin guyyaarra silkiin Nokia qaba mana hidhaa keessatti damoza fudhadhuun kaardii biteetuma mana hidhaa keessatti dawwalaaf Suudii keessatti waggaaf ji'a 5 hidhame amma waggaaf ji'a 5 mulu inuman dawwalaaf jechuudha mana kantiin mana hidhaa keessatti Nokia qaba waan ta'eedhaan. Oduman kanneedu damoza ji'a 3 damoza ji'a 4 kaarduu marratti fixe. Akkasado godhu gaafa biyya galu mucaasuni maaf gowwaa naman jedhanii nama arabsanii garuu nan godhan gowwaan isiidha xinnaa jaamaru gita ayyee jedhati wuce gazi yoo dhaggeeffattan sim jedha dhaggeeffadha jedhati gaafa biyya galu mucaasuni Isanani mana hidhaa keessatti hiriyoota baay'ee qaba Suudiidha dhugaa kuni kirree goggol barumsarree ta'uu fi qaba ijoollee keenya jechuudha. Kaza hiriyoota baay'ee qaba gisee barraa jiru. Gaafa inni hidhamu immoo namni tokko hin dawwaluu fi namicha dawwalaaf mana hidhaa keessatti. Kaza gaafa mana hidhaatii ba'u surreen abitii waan maatii kootiin uffadhee dhaquun qabu naan jedhe. Surree mana hidhaa keessa jira. La mana hidhaa keessatti shortaan adoo sirree fudhatanii qabdee biyya buustee biqilaa Addis Ababaatti bu'ee jechuudha. Surree bitee fi maatii keetirree waan ta'e bitii kottu bitii fi galeereni. Birri 30 ergee jechuudha. 30 Itoophiyaa. Birritti sanarraa fudhatee na bollokee ji'a 3 odonguutini fira isaa fuudhee jechuudha biyyatti galee. Fira isaa biyyatti galee birrii sanarraa fudhatee raawwate ji'a odonguutiin achumaan firuma isaa fuusisan. Achumaa jechuudha jimmaadhuma keessatti. Intala aadaa namni akkasii wal fuudhuun hin danda'amu ture akka amantaa keessatti. Fuudhee bakka ati miidhamteera moo nagaa qabdaata haqani muchacha sanaatu si qabe ayyee haqni namaa turus nama qaba. Ani maraadhee bakka kaannaa san hojii dadhabee maraadhee waa lama nabe beektaa kaza bakka waa lama dhabee maraadhee waan goone hin jiru jechuudha isa raaffachuudhaaf. Ati haqiina namicha sanaatu sitti micciire rabbiin amma dur akhiratti nama kenna amma addunyaa irratti nama deebisuu eegalee jira rabbiin. Achi waaqsunis immoo miskiina na jaalata waan ta'ennaan akkanani olaanii irratti jaaladhee irratti jijjiirame beeku waan ta'ennaan miskiina lakkoofsa jijjiirrate inni biyyaa na jaalata waan ta'ennaan ammallee dhufee na barbaade. Kaza bakka amma dhufee na barbaade jennaan itti deebi'ee jechuudha. Gifii isaatiit akkana na godhe haqqii isaatiit akkana na godhe zooree sumatti deebi'e. Amma inni isa durbummaa kee fudhateetu si wajjin jira amma. Qoy gasittani maareen itti deebi'ee jira. Amma erga walitti deebinee walumaa galatti isaan erga wal jaalachuu qabne biyyarraa kaasee amma asiitti hogga 8 guuteera. Amma jeeshaniin booda immoo sargii qabna jechuudha. Si galee? Okay, jeeshan booddee sargii godhachuu deemtanii hojjechuu jirta walitti qabu jirta sargii gochuudha. Silaa dhiirri biyya Arabaatti sargiin godhu sit hojjetee godha ayyee. Lak birrii sumunii tokko inni kun inni biyya duraanii liistiroo hojjeta malee amma intinidha suuqii qabaaf danda'ee jira birrii sumunii tokko ittiin ergu birriin hojjedheen maatiidhuma kiyya biraan godhadha mikinaatu sababni gurbaa duraan itirraa baradhe waan ta'eedhaan ani maatii koo gargaaree maatii koo biratti nan diggifadha innirree maatii isaa biratti diggifate edaariidhaan booda wal fuunaa jechuudha ji'a maskaramiidhaan booda
Sargin guyyaa lama guyyaa sadiitti hoggaa galeen galuu dhafan. Gaafii sii qaba. Gaafa ati isa si jaallatu durbummaa kee fudhatee ijoollummaa kana jaallattee isa dhiistee namicha isa Saudiitti mana hidhaa galee sana jaallattu kun ni beeka ni biyya jiru. Hin beekuun nama hojiiti nama sooshaal miidiyaa fayyadamu yoomoti. Kanaafuu amma wal fuchuu deemtan maashaallah. Amma jechuun booda bakka sargin guyyaa sadiitti guyyaa furtuu hoggaa galeen galaa wal fuudhuudhaaf deemna. Maatiin diggisanii jechuudha. Wow, so much. Irrisi jaallata. Amma kanan booda nama na jaalatu jibbee jira. Annan ofii kiyyaa jaaladhu hin barbaadu amma kanan booda na jaalatu malee. Silayyuu waaqii isaatii waan na qabeedhe waan na yaadunna. Nu afuuftee wallaahi. Istirasii kee baheedheetiin si dhaga'anii beektaami. Kiristoosin dhuguma banneeti immoo nama doon namni dhugaa sitti meesin jaalatu nama osoo sitti meesin jaalatu. Rabbi nagaa walitti si haa fidu. Yoo soba ta'es immoo waan ati jette kana hunda Rabbiin siif haa kennu. Aamiin jedhii taqabbali. Okay? Amiina osoo beesi taasise kina waaqee nagaan nagalchina ni dhuguma. Amma ijoollee shaawaati miti ati? Ni waaqee nagaan nagalchini siin jira sobe. Waaqayyo ati peenteedha? Amantaa keessa maaltu galte maal gochuu galte amantaa kootiin Kiristoosi siin jedhe. Ortodoksiidha maa? Okay. Raara kun qabalu waasi. Pente on tes ምንድነው አላፈርበትም ጴንጤ ያሳፍራል እንዴ? እኔ አመን ያጎቴቼ ልጆች እንዳሉ ጴንጤ ናቸው፣ ኦርቶዶክስ ናቸው እኮ። እኔ እዚህ ውስጥ እኮ ስለ ሃይማኖት አላወራንም። ስለ ሃይማኖት ውስጥ ገባሽ። ሸዋት ገልተኒ ወልፉተን ጀቹን ሸዋት ገለይ ረቢ ያጋን ሲያገልቹ ወልስላሙሲቱ ነብይ ብራ ታሪካ ካን ቀብዳዮ ጅራተን አትገሩ sirritti ashaamu qabda turte bar jaalalaan sirritti sukkumamtee gidaaraan dhaamtee onneen kee cabuu qaba. Miknyaatuun dhiira si jaallatu si duuka boohu sana dhiistee dhiira si jaallanne sana baqa sagaleensa si marrakee dhiira isa kana gatte sirritti shitti si gochuu ture si garuu maal godhan danda'amu. Ishi baqa galatoo. Garuu rabbi si gargaaru shi. Yoo sargii kee Itoophiyaan galaan jira na waamiga. Nan dhufa. Si waamara konga boni Finfinneetti dhiyoodha waan ta'eedhaanna. Biyya eessa Amboodha moo? Sulultaani Finfinneedhuma cinaa. Finfinneerra dhiqee soddom. Nin beeka obboleessi kiyya bahal madaaniit hojjetaachi. Namni biraa yoo jiraattan kottaa.